Siree jirtuu kabajamtootaaf jaallatamtoota kiyyoo diijoo bishaaraan tanaa qabatti dhiyaatee jiraam. Abbaan gadaa guddaan du'aan boqochuun isaa dhagameeti jiraam. Dhalataan Oromoo hoogganaa qilleensa Yuugaandaadhaa kan ta'e eenyu kan jedhuuf Girmaan Warqee eenyu kan jedhu hanga xumurichaatti waliin ilaalla. Oduu keenya gara bal'inaatti immoo wayitaaniif dabarrutti obbo Girmaan Laggaseen du'aan addunyaa kana irraa boqochuun isaa dhagameeti jiraam. Kanaanis immoo hooggantoonni Oromootii fi akkasumas abbootiin gadaa Oromoo martinuu gadda itti dhagahame ibsachaati jiran. Kanaan ganduraatti irratti kan gadda itti ibsachaa jiran obbo Jawaar Mohammadii fi akkasumas pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa akkasumas pirezidaantii naannoo Oromiyaa kan ammoo obbo Shimallis Abdiisaa fuula feesbuukii isaa irratti akka jechuun barreessan. Du'aan addunyaa kana irraa boqochuu Piroofeesar Asmaar Laggasaa yommuu dhaga'u gadda guddaatu natti dhagahame jechuun pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa ibsan. Piroofeesar Asmaarom ijoo eenyummaa fi Oromoodhaa kan ta'an yoo ta'us akkasumas sirna gadaa isaan gadaa irrattii fi akkasumas barreessanii turan kanneen adda addaatis ni jiran jechuun pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa ibsaniitu turan. Kanaan durattis qorannoo sirna gadaa kamiifuu bu'uuraalee ta'anii fi tajaajila guddaa kan kennaa turan qorannoowwan Piroofeesar Asmaarom uummata keenya wal harkaa akkaanii furanii ittiin fayyadamanii fi sirna gadaadhaa hedduu kan mul'isedha. Kana irrattiinis immoo bulchiinsa dimokiraatawaa fi inni jalqabaatis uummata keenya birattis madduudhaa fi akkasumas addunyaafis kan beeksisedha jedha pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa ammaa. Haaluma kanaan biyyattii keenya keessattis Afrikaan ka'umsa sirna dimokiraasii haala eegu